Akka mooltan kabajamoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Koreen fannoo diimaa addunyaa naannoo Amaaraa Dassee Waldiyaaf Makatee keessa kanneen jiran dubartootaaf durboota hookara saalaarraa dandammataniif meeshaa qulqullina ittiin eeggatan raabsuusaa beeksisee jira. Kanneen keessaa paadii miiccanii deebisaniitti fayyadaman saamunaa, ibsaa soolaarii, biruushii ilkaaniif saamunaa ilkaanii kan keessatti argaman ta'uu Addis Chakkul gabaasee jira. Daandiin tuuncufamin dura kan gale liitira 50,000 irra darbee baatilee 8 darbaniif boba'aan Tigraayin seene homtuu kan hin jiraanne ta'uu waajjirri daldalaaf industirii naannoo sanaa beeksisee jira. Jiraattonni Maqalee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hanqinni boba'aa gama geejjibaa magaalaalee naannoo sana gidduu jiranii irratti rakkoo uumuusaaf lammiiwwan industirii sana keessaa hojjetaa turanillee hojii malee hambiseeraa jedhan. Hanqinni kunis dameewwan adda addaa jechuunis eegumsa fayyaaf industiriiwwan irratti dhiibbaa geessisee jira. Jiraattonni naannoo ugurri kun akka dhaabatuuf lammiiwwan jireenya isaanii idilee itti fufuu akka danda'an hawaasa addunyaatti iyyataniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Hidhattoonni Murlee Sudaan Kibbaa keessaa daangaa ce'uun Itoophiyaa naannoo Gambeelaa seenuun kaleessa namoota nagaa 3 ajjeesan jechuudhaan mootummaan naannoo Gambeelaa himatee jira. Hoogganaan Seekirataariyaatii Pireesii naannichaa obbo Ugeetuu Adiyaang hidhattoonni kun eega baatii muddee as namoota nagaa 13 kan ajjeesan ta'us baqattoota irratti haleellaa raawwachuun isaanii kun garuu ka jalqabaati jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan Naakoor Malkaatu gabaase. Itti gaafatamaan waajjira Pirees Seekiraatiriyaatii naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Adiing sagalee Ameerikaatti akka himanitti hidhattootni Murlee kun kaleessa daangaa ce'uudhaan seenuudhaan godina Nyuweer aanaa Okooboo keessatti namoota nagaa 3 ajjeesanii jiru. ሙርሌ ጥቃት የሚያደርገው በህፃናትና በከብቶች ላይ ነበር. hidhattootni Murlee kanaan dura daa'immaniif loon irratti haleellaa raawwataa turan. Amma garuu bifa isaa jijjiiruun konkolaataa fe'umsaa magaalaa Gaambeellaa irraa ka'uun gara godina Nyuweer deemu irratti haleellaa banuun konkolaachisaaf gargaaraa konkolaatichaa kaleessa halkan ajjeesanii jiru. Dargaggoo magaalaa Funyuudoo irraa gara ganda Teedoo motora oofaa deemaa jiru irrattis dhukaasanii ajjeesanii jiru jechuun dubbatan. Hidhattootni kunneen buufata baqattootaa diimaa seenuudhaan akkasuma haleellaa raawwachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ugeetuun በተመሳሳይ በያነ ሌሊት ላይ bifuma wal fakkaatuun buufata baqattootaa magaalaa diimaa keessatti argamu irratti haleellaa banuun dubartoota 2 madeessanii jiru. Daa'imman 3 illee buufata baqattootaa kana keessaa ukkaamsanii fudhatanii deemanii jiru jechuun dubbatan. Haleellaan kun kan raawwatame hangootni biyyoota lamaanii erga waliin mari'atanii as ta'uusaa wajjin wal qabatee bu'aa marii gaggeessitoota biyyoota lamaanii irratti waan fidu hin qabu jedhan. Hidhattootni Murlee mootummaa Sudaan Kibbaafis kan hin ajajamne akkasumas biyyattii keessatti haleellaa kan raawwatan waan ta'aniif bu'aan marii hangoota biyyoota lamaanii kan mul'atu waggoota dhufan keessatti jechuun dubbatan. Obbo Ugeetuun jiraattota naannoo Gaambeellaa fi baqattoota Sudaan Kibbaa 300 caalan buufataalee baqattootaa 7 kan Gaambeellaa keessatti argaman keessatti haleellaa wal fakkaataa akka raawwanneef eegumsi taasifamaa jira jechuun dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga muddee bara 2014 jalqabee hidhattootni Murlee namoota nagaa 13 ajjeesanii jiru. Daa'imman 7 ammoo ukkaamsanii fudhatanii deemanii jiru. Loon 100 ta'anis akkasuma saamaniiru jechuun dubbatan. Hanga ammaatti gama mootummaa Sudaan Kibbaatiinis ta'e gama hidhattoota Murleetiin wanti dhaga'ame hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Paatriyaarkii sadaffaan kan waldaa Ortodoksii Eertiraa Abuna Antooniyoos roobii kaleessaa guraandhala 9 umurii isaanii waggaa 95tti du'aan boqotan. Mootummaan dhimma amantii gidduu seenuu hin qabu jechuudhaan mormii dhageessisan irraan kan ka'e bara 2006 kan itti gaafatama isaaniirraa kaafaman Abuna Antooniyoos kaleessa gadaamii Abuna Indiriyaas jedhamu keessatti sirni awwaalcha isaanii raawwachuusaaf sirni awwaalchaa akka sadarkaa mootummaallee akka hin geggeeffaminiif kutaan lallabaa waldaa Ortodoksii Eertiraa kabiyyootii alaa beeksisee jira. Dhimmi Abuna Antooniyoos hawaasaalee Eertiraa keessaaf alaa biratti falmii guddaa kaasisee jira jechuudhaan waahilli keenya afaan Tigree Tawalda Tasfagaabir gabaasee jira. Sudaan keessatti fonqolcha mootummaa waggaa darbee waraanni geggeesse mormuudhaan namoonni kumaan lakkaa'aman irra hedduun dargaggoota dhiiraaf dubartoota kaleessa mormii isaanii dhageessisanii jiran. Mormitoonni kun magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaartuumiif daandiiwwan magaalaalee kabiroo keessatti yoo hiriiran waraanni aangoo dhuunfachuusaa akka dhaabu gaafataniiru. الشعب السوداني مواصل ثورته من غير انقطاع في الخرطوم وفي ترس الشمال. Uummanni Sudaan Kaartuumii fi kutaa kaabaa akkasumas Jaziiraa fi Baha Daarfuur keessaa
warraaqsa walirraa hin cinne gaggeessuu itti fufaniiru. Warraaqsi kun haga galmasaa ga'utti akkasumas kan biyyattii bulchaa jiru hoogganaa mana maree walabaa Al-Buhraanii fi taanaa isaanii Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaaloo aangoorraa buusee mootummaa dimokiraataa kan siviilii haga hundeeffamutti itti fufa. Alaabaa Sudaaniif suraalee namoota kana dura hiriira geggeessaman irratti walitti bu'iinsa poolisii waliin geggeeffameen ajjeefaman agarsiisuuf dhaadannoolee fonqolcha mootummaa mormuu dhageessisuudhaan sochii biyyattiin gara dimokiraasiitti geggeessitu kan hoogganu mootummaan siviilii akka hundaa'u gaafataniiru. Poolisiinis gaazii mimmaansu biifuuf rasaasa laastikaa kan dhukaase yoo ta'u hiriirtota mormii dhakaa darban irratti bishaan itti biifee jira. Baankileen Chaayinaa bara 2007 hanga bara 2020 addunyaarraa dinagdeen isaanii jabaa akka ta'e hanga tokko caalaa piroojeektii misoomaa deeggaruuf liqaa hedduu kennaniiru jechuudhaan qorannaan haaraa bahee mul'isee jira. Waashingtaniif Landan keessa kan maadheffate waaltaan misooma sadarkaa addunyaa kaleessa akka gabaasetti baankiiwwan misoomaa Chaayinaa michoota mootummaaf dhuunfaa kan naannoo sanaaf kan oolu deeggarsa doolaara biliyoona 23 gumaachee jira. Baankileen Yuunaayitid Isteets, Jaappaan, Jarmanii, Neezerlaandis, Faransaayii fi Afrikaa kibbaa walitti doolaara biliyoona 9.1 qofaa liqaa kennanii jiran. Waaltaaleen kanneen akka baankii addunyaa biyyoota Afrikaa keessatti kan geggeeffamu ijaarsa misooma bu'uuraaf kan oolu waggaatti doolaara biliyoona 1.4 qofaa kan kennan ta'uu gabaasichi beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan ennaa walitti bu'iinsi Raashaa jiru kanatti rakkoo Yuukireen keessaaf furmaata dippiloomaasummaa kan filatan ta'uu cimsanii dubbatan. Bilinkan Melbourne, Awustiraaliyaa keessatti gitoota isaanii kan Awustiraaliyaa, Hindii fi Jaappaan waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin tarsiimoo Yuunaayitid Isteets dhimma Raashaa waliin jiru irratti qabdu tarreessaniiru. To engage Russia, to look at the concerns that it's raised, to share. Raashaa waliin yaaddoo isaan kaasan yookiin qaban irratti akkasumas michuuwwan keenya Awurooppaa fi kan biroo yaaddessu irratti akka mari'annuuf tattaaffii danda'amu hunda gooneerra. Sanaan yoo furmaati dhibeessi tasgabbii waliigalaa fiduudhaaf yookiin immoo faallaa isaatti maal akka ta'u qabu hubachuuf yaalleerra. Bilinkan gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef innaa deebisan Raashaan yoo Yuukireeniin weerarte daafoosa mudatu tarreessanii jiru. Uggura dinagdeef maallaqaa akkasumas meeshaalee gara alaatti ergamu to'achuu dabalee daafoon sun maal dhaqqabsiisuu akka danda'u sirriitti walitti qabaa turre jedhan. Dandeettii ittisaa Yuukireen ijaaruu itti fufuu akkasumas yoo Raashaan haleellaa itti fufte humna ittisaa neetoo cimsuuf cicha qabna jedhaniiru. Raashaan Yuukireeniin weeraruuf fedhii akka hin qabaanne ibsitee jirti garuu Raashaan naannoo daangaa Yuukireenitti waraana ishee bobbaasuun Yuunaayitid Isteetsiif michoota neetoof yaaddoo guddaa ta'eera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophiilee keenyaatti ceena. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo yookiin Afgoon yookiin Kafaa'oon mootummaan Itiyoophiyaa godaantota lammiilee waaltaa tursiisa Saawudii Arabiyaa keessatti argaman hatattamaan qaqqabuu fi qabaa jechuudhaan ibsa baaseera. Hoogganaan waajjira paartichaa obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin paartiin keenya kallattii mootummaan kaa'u hordofuudhaan lammiilee kana deeggarsa godhamu hundumaa hin deeggeraa jedhaniiru. Dhimma kana irratti gama mootummaatiin ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Gabaasa dabalataa Tsahaay Daamxootu qabatee jira. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessatti argaman haalli isaan keessa jiran na yaaddesseera jechuun ibsa baasee jira. Hoogganaan waajjira KFO obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma dhagahamaa jiruun lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessa jiran haalli isaan keessa jiran rifaasaadha jedhan. Mootummaan rakkoo kanaaf fala hatattamaa kennuufii qabaa jechuunis hubachiisaniiru. Waa'ee lammiilee keenya biyya alaatti danqamanii rakkatanii keessumaa immoo biyya Saawud Arabiyaa keessatti danqamanii du'aa fi jireenya gidduu jiran ilaalchiseetu yaaddoo keenya ibsine itti aansees immoo mootummaan waama tokkollee waa baay'ee nurraa hir'isee yookaan uummatarraa hir'isee yaada uummataati kuni namoota kana lubbuu isaanii baraaruu akka danda'u
gaafachuudhaaf. Koongiresiin Federaalaa Oromoo ibsasaa keessatti akka eereen lammiileen kunneen yoo kan balleessaa qaban ta'ellee dhiifamni godhamee fi gara biyyaatti akka galaniif mootummaan hariiroo biyyattii waliin qabu cimsuudhaan gaafachuu qabaa jechuun ibsee jira. Lammiilee rakkoof saaxilaman kanneen baraaruun gahee nama hundaatii kan jedhan obbo Xuruneen paartiin isaanii lammiilee kana cinaa kallattii danda'u hundaan dhaabbachuudhaaf qophii ta'us ibsaniiru. Hojiin kun humna barbaachisaa. Humna yeroo jedhamu humna mootummaa barbaachisaa. Hariiroo mootummaan Itoophiyaa mootummaalee alaa wajjin qabu barbaachisaa. Humna horiillee hin barbaachisaa. Kanaaf nuyi wanti nutti dhaga'amu nutti dhaga'ameera jennee yaadachiifachuudhaaf mootummaan Itoophiyaa haaluma kamiin iyyuu haa dhufu lammiilee isaa nageenyaa fi tasgabbii biyya isaa lammiilee eeguun dirqamni waan irra jiruu fi kana dursee hirmachuun akka irra jiru. Nuun immoo waan akkanarratti hirmadhaa iyyuu nuun jedhillee hirmachuudhaaf qophii ta'uu keenya. Humna namaatiinis haa ta'u qabeenya amma ta'eenis gargaaruudhaaf deeggaruudhaaf amma waaree durallee kanuma irratti dubbataa turre. Kanaaf waanuma mootummaan kun waamicha nuu godhuun yookaan immoo sabaaf waamicha godhuun bira dhaabbachuudhaaf kana cina dhaabbachuudhaaf. Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimma kanarratti ministeera dhimma alaa Itoophiyaarraa odeeffannoo argachuuf carraaqqii taasisni har'aaf milkoofni. Haa ta'utii torbaan muraasaan dura jilli ministeera maallaqaa Ahmad Shideetiin hoogganamu kan abbootii amantaa fi hooggansa olaanoo kan mootummaa Itoophiyaa hirmaachise tuutni tokko dhimmoota walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi dhimma lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti argamanii irratti mari'achuudhaaf garas imaluunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun Sagalee Ameerikaati. Ammas gara itti aanutti qophii keenya itti aanutti ceena.